أهلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبليونكو هندم تكسانيو فيديو كنا شير قدا نما هدو بران ناقا كيساتو جلاتو تا بكتوم مالان كايرو إجبت كيسا جرانوف برا جران بران ناقا يا جرا كينيا هولولا دابا جنان دي داجفتولا كيساتو بكتوني بيجا كايرو إجبت كيسا جرتانو يو لايفي ورابون هارا لايفي ورابون هارا تاتاني انفايتي isini senne isini guddimna nama heddunu beeka waan ta'eef invite senne isini guddimna share isini goona waan akkas akkasiitiin dhuftanii yoo mul'achuu isin barbaachise kottaa keenya mul'adhaa Facebook keessan isini maxxansina follow keessan akka namni isini guddisu yaa jarana namni haasaa waliin dhaheedhaaf haasaa waliin makeedhaaf hin guddatu haasaa waliin dhaheedhaaf yookiin nama rabseedhaaf nama xiqqeesseedhaaf hin guddatu kabajan argatu hojii isaatu kabaja isaa kenna namoonni tokko social media irra baatanii eda galgala jechuudha erga rafee booddee social media irra baatanii sobaa mucaan kun sobdii jettanii tole egaa silas anu waan jalqabamaan xumura malee takkaa waa jalqabeen beeku biyya kaayiroo kana keessatti waan jalqabame tokkoon bakka hangaa malee dhaqeen jalqabu'an maaliyyuu garuu waan jalqabe immoo amma dhumaattan duuka deema jechuudha maaliif abbaatu jalqabate gatii ta'eef jechuudha namoonni baqataan kaayiroo keessa jirtan akkuma kootee jechuudha waan hin beekne keessa galanii laaquun ammam quba qabdu UNHCR biratti kan fudhataman qabne tokko intala durbaa irratti hololoo oofuun ammam akka inni bixaaqaa keessa hirkaa buusisee biyya kana keessaa dhabama si godhuun beektaa garuu warri wannan sinitti warri viidiyoo edaa sheer keessaa natti godhaa jirtanu viidiyoo sana buusaa lafa kaadhaa video fatiiyaan sobdi jedhame sanarratti namoota kaayiroo keessa taa'ee eessas taa'ee hin sobdi mucaan kun jedhaa jiru ragaa qabatamaan sinitti dhaggeeffadha ragaa isin Harargees ta'e Jimmas ta'e Shawaas ta'e Arsiis ta'e ragaa qabatamaan sinitti sheer godhi video kanaaf jalatti maaliif beektu ani akkuma galeessas dheengaddas itti na beektanu sana waa owisanii isa maal jedhanii akka namaaf namni walitti bu'u akka gareen tokko miidhamee gareen tokko maal ta'u maal isa jedhan kana gandummaa kana rabbiin na keessatti hin biqilchine kanaa jennaan viidiyoo kana hundumti keessan yuumee sheer godhaatii dhaggeeffadhaa ragaa qabatamaa isin beektanu waan isin hin beekne tun ta'in wama isin beektanu irraa dubbanna waan isin hin beekne hedduun harka jira bilbilli kun waadanuu baatee jira bilbilli kun waadanuu baatee jira garuu maa inni beektu maal ta'us inni ilma Oromooti isinis intala Oromooti dubbii qabbaneessuun nurraa eegama dubbii sana furuun nurraa eegama akka furamuu qabutti furuun nurraa eegama Mu'aazoo keenya namni dirqamaan fuudhisiin jedhu hin jiru Mu'aaz wanta siidhaamu tokko namni dirqamaan fuudhisiin jedhu tokko hin jiru akka kabajaan jechuudha bilbila kee irratti bilbileera akka bilbilli kee naqaqqabee sarratti bilbileera na jalaa kaasuu diddee hiriyaan kee dhalataan Jimmaa dhalataan argeetu hin ta'in dhalataan Jimmaa hiriyaan kee hiriyummaadha jecha obboleessummaa akiraatii jecha dhimma kee dhufee natti meeraan eessa akka jalqabee eessatti akka xumuree nama kutaa biraarraan nageenyan ijoolluma kutaa Jimmaa irraan nageenyan dhufee akkas akkasii Mu'aaz jechuun nama akkasiiti mubaarik jennaan tolee haqii rabba baasu haqni baa kanaa jennaan calluma jennee akka argeen dubbannu Mu'aazi nama ajaa'idha nama gaariidha hin jennu ajinaaf gaarummaan isaa hojii isaatiin madaalamaa jennee bilbila wal irratti hidhamee jiru guruppii irratti haasofnee turre obboleessa koo si'imoo inni gadi ba'ee soba intaloon hin sobdi intaloo Jimmaa jettee jechuudha intaloo Jimmaa hin sobdi jedhee kan ijoolleetti himnaan ijoolleen kaayiroo Ijipti keessa jiranu inni jarri ba'anii social media irratti dubbataa jiran kun sirraa ba'ee moo afaan kee keessaa ba'ee moo eeggadoo anaafsii waliin dubbannee irraa akka ta'uu qabu fakka ta'e sirraa baanaanii ol ba'anii dubbataa jiru moo bakka koo bu'aa dubbadhaa jettee immoo atoo anaa wajjin waan haasofte qabda eessaa ba'ee haasaan sobaa hin sobdii jedhu kun eessaa gadi ba'e erga jalqabame egaa eddeedhaan geenya warra jalqaba irratti dhaamsan isinii dhaamu yoo jiraate
Video insobdi fatiyaan insobdi jedhu sana naabuusaa keessattuu baqataa Kairoo Egypt keessa jiru irratti lapheen baatina. Video sana buusaa abbaatee qofa addaan baasa. Video sana na erga video dan buufadheen jiraan. Soba. Yaa obboleessa koo kan soba jettu bira turtee ati. Yeroo jarri hojii jiraatan ta'e yeroo jarri hojii jiraatin bira turtee tokko gaaffii kootisi. Tasuma kanas bakka gandummaadhumatti keessee galchite gandummaa yoo ta'e silaa anatu aqlaallaa keessatti yeroo sana jechuudha. Aqlaallaa kee yeroo sana mucaan kun akkasii mana yaalaa hin deemne warra godhaa ture irratti anatu poolisa sitti fidee aqlaallaa kee achirraa qabsiisan ture. Ija gandummaan hin laalle'an. Ija namummaatiin hin laale malee ija obboleettiin keenya maaliif rakkoo irra buuti rakkoo siifurra yoo seera ta'e immoo seera poolisaarra seera oromummaatu caala. Jaarsatu jira maanguddoon kutaarraa jira waan ta'e mucaa kana lubbuu si hambifnee kaane muwaazoonis akka himataa jirutti qaama miidhamaadhaan nam miidhame maqaan na badee jedhaa jira waan ta'eef mucaa wayyooftee jennaan muwaazoos waamnee obboleessa keenya isiis waamnee wal bira keenyee akkamii dhugaadha moo jennee wal bira qabnee ija haqaatiin laallee ija haqaatiin waa murteessina. Isiin Jimma inni Harargeedha, isiin Arsiidha, isiin Shawaadha jechuutu hin taane haqarra dhaabannee waa dubbanna. Wannan jala muree immoo isinitti himu tokko waan haalamuu hin qabne keessa dubartoonni Kairoo Egypt keessa jiran Kairoos ta'ee Saudiis ta'ee eessas haa ta'u dubartiidhuma haadha keenyarraa kaasee jechuudha obboleettii keenyarraa kaasee jaallattanus jibbitanus ilmoon durbaa tokko lafaa kaatee dhiira tokko jaallattee isaa nama eerumee ba'e ilhaama jechuun nama jireenya sii jiraatee ba'e malee nama durba wayitii miti reef jaalala jalqabu miti ilhaam jechuun dhageessanii dubbiyyoo geessanii gandummaatti galchuu barbaaddanii anaafuun ga'u jabaadhaa sana booddee seeraa wal ilaallaa seeraa walitti deemna malee waan afaan isinii hojiin banuuf hin qabu wanni isinii gootanus wanni isin gootanis hin jiru jechuudha. Yoo lattanii laattanii dubbii laaqnee ajandaa godhannee feesbuukii irratti ittiin beekamnaa ittiin daawwatamnaa of mul'ifna jettanii na mul'isaan kuni Kairoo keessatti na dhoksaa kan fidu hin dagatin. Sigalee biyya eessaatii dubartiin eerumtee baate tokko yookiin immoo kanaan dura jaallattee dhiifte tokko lafuma kaatee muwaazee koo maaliif akkas taanan halkaniif guyyaa ijoollee dubartiidha. Ramnee bulaan jirru gargaaraa jirra hojiin cabnee kumnee kaa jirra mubee koo kan jedhu maaliif anna beeyan akkas taanan kumaatama kaa muwaazoo gargaaree jennaan darraa qabamte jettee sirraa fudhee ishii jedheeraan waa'ee keetii kalaama tokko hin dubbanneen muwaaz nama akkanaati muwaaz nama ajaa'idha muwaaz nama gaariidha muwaaz nama sharriidha muwaaz itti taphateera birriisii nyaateera gudeedeera daffareera hin jenneen. Videoon koo hundi isaatu Facebook irras YouTube irras jira. Dogoggoree maqaa muwaaz akkas nama ajaa'idhan jenneen. Sodaadheetu hin taane dubbii haqaa sirraa baruufani maaliif jecha tokko sirraa dhaga'e. Ataa waan afsii gidduutti. Waa'ee qabrii keetiitiin si qabsiisees waan siyaasosiisen qabaa jecha wayii an ilhaamirraa wayyooftee jennaan maqaa maatiisiitiin maqaa rabbiitiin quraana rabbii fuuldura sii kaa'ee waan inni irraa gaafadhu qabaan ilhaamiin fatiyaa jechuudha. Anoo sanan si eegaa jira. Maaltu ijoollee sooshaal miidiyaa irra baasiiti mee kottu mee galgalaadha. Muwaaz hadha galgala si fudhatanii dhufuun miti miidiyaa irratti kottuu dubbadhu irraa kottuu fatiyaan hin sobdi jedhi yaa ummata keenya dhaggeeffadha. Muwaazis ta'ee fatiyaan sooshaal miidiyaa irra ba'anii akka jarri hin dubbanne godheen jira jaarsummaadhaan dubbii jara ilaallee dubbachuudhaaf itti meen jira. Muwaazittis quba qaba isiinis quba qabdi isiidhaanis baateen dubbatin muwaaziinis baateen dubbatin jedheera. Wanni kun qaxxaamuraan ba'amee dubbatama taanaan dhugaa gadi jirtu dhiignee gad dubbanna jechuudha. Ammuma jala muree wanta sitti yaa muwaazoo keenya yaa obboleessa koo biyya eessaatii iyyi dubartiin eenyuun dubartii haadha qabna obboleettii qabna maal namaa miti bineensa maa asliin namaa miti reediin namaa miti dhiirti Kairoo keessa jiru si qofa ta'ee kan dubartiin lafa kaatee muwaazoo koo siin jettu. Kana tingi godhi namni iyyaada kutaa fedhes ta'ii kutaa fedhes haa taatu namni iyyaada
yeroo yaadu wal qixa yaada sigalettiin godhe yaada malee calluma hidhee murteessu namni kanaaf calluma inni mirga keessi enne gadda yeroo itti dhuftee naan dubbattu bilbilaan jechuudha qaamaa wal argine bilbilaan yeroo itti naan dubbattu yaa muwaaz keenya kalaas dubbiini illaa lama ija wal qixaatiin isin lammanuu ati obboleessa keenya isinis obboleettii keenya wal qixxeetti isin laallee wal bira isin finnee mucaan kun afayyitu wal bira isin finnee dhugaa jirtu barraa jenne miti maa inni soba inni jedhu immoo hiriyoonni kee warri Facebook irra ba'anii in sobdi mucaan jedhan eessaa fidan si biran turree si biran jiraannee mucaarra kan qaba jettee ati lakkii boora kan natti dhumna annan du'a jettee natti haasoftetti ammoo naasofne annan du'a Oromoo biyya duniyaa jiruun kiisa mucuma kana guyyaa tokko jaallannaan jettee miti maalan siin jedhan hin sobda lakkii jaallatteetta lakkii hin jaallanne siin hin jenne sigalee dhugaan ilma waaqaati jedhan dhugaa bor iftaan yeroo mucaan fayyitee kaate mucaa si jaallachuu isaatiif ragaa qabatamaa fudhu kottuu jennaan mucaadhaan wanni nama ajaa'ibu immoo irraa dubbanna gaa calluma jechuun koo waa wallaaluu kooti miti engadda mucaan kun yeroo si mana yaalaa adeemtuu jedhamu hin deemtuu maaliif jedhame ummata Facebook irraa viidiyoo kan namni obboleettii qabdan namni haadha qabdan sheer walii godhaa fatiyaan mujaahid dhuddeetti kilooloksii dhuddeetti ragaan immoo doktoraanii annama laafaa miti siigalee kilooloksii dhuguu fatiyaa kan ibsu waraqaa kana amma jarriyyoo inni galgala mana sana deemu bakka fatiyaan jirtu dhaqaa jiru warra hin sobdi jedhaa jiruuf ragaan koo kana ragaa qabadheetan kilooloksiin dhunne doktorri kun maaliif katabe laata waraqaa kana kilooloksii dhuddeetti keessa akkasitti ba'eera qoricha jalqabde kana hafixxu maaliif jedha doktorri isaa doktora Kairoo doktora biyyi Ameerikaa irraa biyya adda addaa irraa dhufee biyya kanatti akkamamu akkamitti sobeenaa katabe waraqaa kana akkamitti asliif reedii biratti dheengadda mucaan kun barakiinaa dhuddeetti kilooloksii dhuddeetti maaliif fuutanii baatanii mucaa nu hooti ciibsaa as ooltee abultu qoricha fudhattu jenne sila maaliif fuutanii baatanii hin qeeballu jennaan maaliif asliif reedii nama biraati miti nama si sooshaal miidiyaa irratti beektamu isinitti maara reediif aslii biratti ijoollee hiriyoota isaa biratti qobaan geessine aan waan tokko ragaa namni fadha yeroo waa hojjedhu ragaa namni fadha qaayidaa akkuma galeessa qobaa yeroo hin jiru iyyuu viidiyoo si waraabaa fuudhee gale sana reediif aslii fudhadhee deeme dheengadda reediif aslii fudhadhee deemeen gurbaata ijoollee lama ammas immoo hiriyootuma muwaazee ijoollee muwaazee beekan fudhadhee deeme kunoo Kairoo jiru fudhadhee deeme tan yeroon jedhu doktorri balaa buuse maaliif fiddani sila saatii lamaan dura mucaan kun dhufteetti mucaan kun rakkoo qabdi jennee marammarree ilaallee maal jennee dhiiga si keessa galuuf dhiisu wanni kun itti summaa'uuf dhiisuu ilaallee kaanee mucaan kun hajjazamuu qabdi as ciisuu qabdi jennaan maaliif fuutanii baatanii yeroo jedhan maalan jedhe beektuu dhaggeeffadhaa sobanaa sa'uwan reediif asliin darattaa sa'uu danda'u ba'anii liifi namni haati kee dubartii dhugaarra dhaabadhuu murteessi kana yeroo hiriyoonni isaa mana yaalaa keessan fuudhanii ba'an aslii reedii maaliif fuudhanii ba'an laata jennaan asliin tarii afaan wallaalanii naan jedhe moo maallaqa dhabanii laata naan jedhe moo anoo maallaqaaf makiinaa koon fudhadhee dhufa deemaa jedheen birrii amman harka jirutti kennee geggeesse maaliif kun hojjetama jedhee hin haasofne an dubbiin goone laa dubbiin goone malee warra fuudhee ba'e sana otoo mucaan kun duutees annaquun koon ol bakka sana warri fuudhee bu'e ba'ee bagamuun isaan ol ture ammas taanaan rakkoo fatee irratti qaqqabuuf hadhaa kaasee mucaan kun mana yaalaatii baatee jirti mana jirti doktoroonni hin caqacaqinaa waan darbe hin gaafatinaa callisaa ijaallaalaa jennaan dhaqee anis gorsee jarriyyuu inni wajjiniin hadha beellama qabna isii bira deemudha mucaa akkasitti jirtu agendaa godhatanii mucaa gadi ba'anii hin sobdi jechuun dubbii jabeessuu yoo taate malee dubbii laaffisoo miti muwaazirraa asaa gadi buusuu tun ta'in muwaazirratti itti gaafatamummaa muwaazirra kaa'udha mucaan kun jaallattanus jibbitanus warri hadha sooshaal miidiyaa irra baatanii mucaan kun hin sobdi jettan mucaan kun nama miidiyaa qabu akka carraa ta'e Facebook irra galtee argite hin sobdii kana argite miidhamtee jennaan itti gaafatamummaa seeraa jalaas itti gaafatamummaa seenaa jalaas
in baatanu viidiyoo keessan viidiyoo jara in sobdi jedhaa jiru kana lafa kaadha ataawu qaddara lama mucaan kun duutee naanti gaafatamummaa fudhattu warri liifii galtanii sobdi jettan fayyuu siin heddanu muwaaz nagaa isaa jiraam mataa nagaa jira namni waa jedheen hin jiru kan waa'ee fatiyaa dubbataa jiru halkanii guyyaa ana guyyaa tokko maqaa isaa tuqee birrii sii nyaate hin qaxaqqate hin rukute jaallatee kee wajjin ciise maal jedheen beekaan hin jenneen akka dubbiin dhattee gandummaatti la jalaan galle fan dhugaarra dhaabadhee dhugaa qulqulleeffadhee kee muwaazis nama kee yeroo jiru fatiyaanis nama kee yeroo jirtu waan taateef jara lamman fudhadhee dhufuudhaaf anaaf muwaaz waliin haasofnee jirra muwaaz isiin yoo muwaaz nan jaallanne agafada yoo muwaaz in jaallanne hin jedhe na ajjeesaa jette muwaaz immoo sagalee muwaaz hin qabaan baay'ee sagalee muwaaz nan qabaan bilbilaan kana naasofsiise bilbilli koo eenyuun yeroo naasawu waraaba nagaadhaafis ta'e balaadhaafis bilbilli koo sagalee lamaa waraaba sagalee guruppii sana irratti waraabame nan qabaan muwaaz naanaa seera isiini yoo muwaaz in jaallanne hin jedhee maqaa haadha isaaf quraana rabbii qabeenaa kakate jette annan du'aa jette muwaazoo akkam akkami jennaani lakkii mubaarak akkas akkasi dubbiin yoo fatiyaan guyyaa tokko na jaallate natti dabalame na wajjin ciise na dhungate waa'ee jaalalaa wajjin waliin haasofneerra isiin jette jedhe nanan du'aa jedhe eenyu nama nagaa kanaafanii muwaazeen balleessaadha muwaazeen jaallateera muwaazeen wajjin ciiseera muwaazeen birrii sii nyaateera jechuun danda'an jara lamman wal biratti finne jaarsa kutaa Arsiirraa Shawaarraa Jimmarraa Harargeerraa kutaa hundarraa qabna gatite jaarsoliin ta'anii akka amansiisanii jaarsa akka wanti caalu hin jiru jaarsaan adumuu jennee dubbannee muwaazoo wajjin kun muwaazee yoo wanta dhagaara laayivii kana jarana biyyanni keessa jiru keessa jiraaman waliin dubbannee jirra maalitti edda gadi baatanii hin sobdi mucaan inni sin jettan eessaa fiddan akkamitti dubartiin tokko lafaa kaatee mubaarikoo jettee maaliin marachuu dhiifte yaa jarana muwaaz jechuun nama kutaan tokko qofa isa beeku mubaarik jechuun nama kutaan 11 isa beeku kutaa 11 keessa maaliif dubartiin tokko gadi baatee mubaarikoo maalokoo maaliif naan jechuu dhiifte gaa erga walii marachuu ta'e maaliif asliikoo kan jettu dhabni reediikoo kan jettu maaliif dhabni abduseekoo kan jettu maaliif dhabni waan hin jirre naaseenaa obboleesso waan hin jirre naaseenaa dubbiin xaxina dhugaatu isa baasa dhugaatu isii baasa hadda waan hin taane dubbadhee yeella'uun barbaadu dubartiin tokko immoo dhugaarra dhaabadheen sinitti hima dubartiin tokko lafaa kaatee yoo maraatte mataan si majnuuna ta'e lafuma kaatee inni na argite wayyoo mubeekoo wayyoo habiibii koo naan jetti yoo asliin argites wayyoo asliikoo wayyoo maalokoo yoo bashiir argite wayyoo bashiir koo jetti mucaan kana ittiin qabdu waada sukkaar barra mucaan kana ittiin qabdu muwaazee koo malee jechuudha footoo isaa baay'aatti rukuchiifattee kutaa feetee ta'e dubartii hin kolfin borsirra gooftaa dubartiin kutaa ija kee agaa'u gandummaa keessaa ba'e dubartoonni dhiirri fiilmii isin itti hojjetaan akka yeroo kanatti keessattuu dhiirti kan yeroo kana keessa jiru parsantii 70 jedheedhaan parsantii 30 keessaa baaseera namoonni nagaan parsantii 30 70 maraataadhaan umaa walitti isin galee warra maraataadhaa isin falmitan warri dhiiraa warri nagaadha ammas nagaa isin godhu bultii gaarii isin hawwina warri maraataadha parsantii 70 maraatuudha utuu kiraa mana irraa kafalamu booksiin jedhaa utuu kiraa mana irraa kafaltu dubartiin surreetti bittu paantitti jijjiirtu hudha qabaa kalee keessa dhiitaa ulfa baafattu malee finyootti kaa ulfa siin hawwitee immoo ulfooftee dhossitee mana madaabii gujjaa furteessee dhufte intilaas garaa keessa dhiitaa ulfa keessaa baasaa nikaa mootuu siin abbaa qabdu hiriyaa siitti nikaa hidhataa waslaattota kuduraa natti mettanii wuxxifatnaa taayi gadi eenyu viidiyoo waraabsiin jedhe abbaa beekta ta'e yoo soba ta'e yoo mucaan kun sobdee jiraatte jaarsi biyyaa hin dubbata ammas sinittani dhaggeeffadhaa rakkoon mucaan kun fayyuu dadhabdee rakkoo wayii irra geenyaan warri miidiyaa irratti ba'ee hin sobdi jedhaa jiru hagayyuu innitti
community biyya kana keessa jira yoo dhugumatti community ofiisaati badee balleessuu barbaade malee jechuudha haga dhumaatti wajjin falmalaan warri viidiyoo keessan gadhiistan viidiyoo keessa walitti qabadhaa ol baatiin sobne jedha nus sobe jedha dhugaan rabbi harka jira mu'aazeer kan jiru fatiyaan harka jiru saatii kana dhugaa fatiyaan hin qabdu mu'aazeer hin qabdu abbaa tokko qaba lamman jira keessa isa kana ammoo jaarsi biyyaa wal ga'ee kutaa kutaarra kan dhummaa dhiifne kutaa kutaarra dubbanna waan ta'eef ol baatanii hin sobdi hin jedhina mu'aaziis immoo hin soban jedhina Allahu aalam rabbitu beeka yoo moomi ciiruu barbaaddani dubartii tokko lafaa kaatee dhiira jaallatti yoo ta'e namni tokko barakiinaa ansiifan bitaa ofiin bitatiniiti meenaa dhugi asaa gabaaba mee namni na jaallattan tokko keessootti jaalala keessan dhoffattanii na jaallattan tokko yoo jiraattan barakiinaa biteen bakka isin jirtan isin ergaa meenaa dhugaa isin agarsiisaame yookiin immoo akkatti barakiinaa dubartiin dhudhu jaalala akkamii qabsiifnaan isa jedhu natti maa qabsiisetan mee barakiinaa dhuguu si ilaala dubartiin abshaalaas dubartii qaruuxeedha dubartiin bilxiidha dubartiin gowwaan hin jirtu keessattuu immoo utuu durba taate taatuyyuu durba sabiyyuu yoo taate yoo dhiifamaa wajjiniin dubrummaa si dhiiri sun irraa fudhate irraanfachuu dadhabdi dhiira sana sinii galee yoo ijoollummaa si jalaa balleessee jiraate dhiisuu dadhabdi maaliifi jaalala ijoollummaa waan ta'eef bakka abaluu koo minaam isiinuu maraattum iyyeellaati haa ta'uyyuu isiitiyyuu yoo ta'e illee reef dhiiraa wajjin ciifti dhiiraa wajjin wal argiti gatii ta'eef yaa abaluu koo yaa mubaarik koo yaa muwaaz koo yaa jinii koo mucaan isiin kun durbaa miti gaafa muwaazii wal bartus durbaa miti isin galee dubartii dhuma dhattee wal argite kanaa jennaan wanni isii maraachee lafaa kaasee sobaan muwaaz eenyuu olimoo eenyuu gati bifaanis ta'e dhaabaanis ta'e maaliinis ta'e mee eenyuu olimoo eenyuu gati inni isin akka abbadanii hin sobdii mucaan lafaa kaatee jaallatte maali hin jedhamu akkana dubartiin lafaa kaatee nama jaallattu hin jiru yoo maraatu taate immoo maraatummaa sitti immoo waraqatan arginan maraatuudhaan jenne doktorri waa dhudde jedhe malee barakiinaa dhuguu si ragaa ba'e malee jechuudha maraatuudha jedhee mataa sitii maraatuudhaan jenne kanaa jennaan gandummaa keessaa ba'a ija tokkummaatiin alaalamu ija oromummaatiin alaalamu oromoo nama maanguddoota danuu jiru sheekat jira ustaaza jira qeesii jira kutaa hundarraa nama lama walitti qabne haqa muwaazis hin baafna haqa fatiyaas hin baafna muwaaz miidiyaa irratti baate qobaa kee hin sobdi jettee mucaan kun rakkoo wayii irra geenyaan yaa ilmaan oromoo haqarra dhaabattanii waa murteessuu beektan itti gaafatamummaa si fudhata amma mucaan kun wayyooftutti muwaaz nuuf obsii akkuma leengadda dubbanne sis isis waamnee namoota ilmaan qaban namoota maanguddoota ilmoo qaban ilmoo isaaniitii jedhanii murteessan kutaa hundarraa alhamdulillah jaalala qabna arsiirraas ta'e shawaarraas ta'e wallaggaarraas ta'e alhamdulillah rabbil aalamiin maanguddoota nuudhaan wal beena jimmarraas maanguddoo jira maanguddoo waamne walitti dubbachiifne leengadda aslii feediittuu himeeraas jala deeme wuxxifataa jira amma asliin jedhan tokko isaa wuxxifachiisu maal jedhaa jala deeme waslaatichi qudraa leengadda dubbanneerra asliinuu reediin nutti lakkaa'amaniiru warra miidiyaa irraa jedhame asliinis reediin jaarsummaa sanatti lakkaa'amaniiru asli rabbi si haa kaasu kanaa jennaan yaa obboleewwan koo kutaa harargees kutaa jimmaas kutaa feete ta'e waa'ee fatiyaan muwaaz ajandaan jaraa dhaabateera fatiyaan jimmummaadha jedhameen dubbatamuuf muwaazoon arargummaadha jedhamee harargee gatii ta'een dubbatamuuf lamman jaraayyuu ilmaan oromooti haqa abbaa qabu rabbitu beeka jaarsoliin biyyaa jiru jaarsa biyyaalaan dubbachiisuu fi obboleessa koo miidiyaa tokkorra baatee qobaa kee hin dubbatin yoo olii gadi viidiyoo koo kutanii afacaasanii maqaa koo tasa abadu jette malee hin dubbatin jaarsa biyyaa teessifnee yoo jaarsoliin biyyaa nu eeyyaman miidiyaan guutee jira kan aslii jira kan reedii jira kan namoota hedduu jira naafa waraabamotti si waraabamaa jaarsummaan taa'amee jaarsi dubbata lakki immoo yoo jedhame inna walii galtanii kaatanii haqni keessan ba'ee ka'e wallaahi haqni kee dhokachuun barbaadu ammuwaas utuun haqa kee dhoksuu barbaade akka nama haasaa jiru tanaasaa aaree jechuudha akkamitti durbi tokko lafaa kaatee muwaazee siin jette guyyaa tokko illee ta'u jaallattee tafsiin jedha sila siin jenne amma viidiyoo ta'edha waraabsitti irratti na aarse malee siin hin jenne obboleessa koo shukran yaa baashaa kamdi كده 24 ولد اسمه اصلي جا هنا ولد
صاحبي اسمه أصلي ده. لا ماشي. ده شغالاش دي. ما شغالة شيء. مش حلو والله. بص. في يعني ده بنزين. ما يشتغل. قول له بقى. استغفر الله العظيم تبارك الله. تفضل. هنا مشكلة كبيرة. أنا جنان. معاذ نمتك واي كي تراك بدبته إن يمين كان بودي. أما مجان فاي تجنان. حقين حقي ربيتي. حقني كده كوتشوم بربادو. أنا سينما حقين جلا بدي برباد تيجي بدي لكن أندرا. حقني ما بدون جال دوان. अब सुबह से कोई वल्लाही लाजिम इसीलिए सुबह लेती कोई इजम फतिया लालू नंसी लालान सिगले कना जन्नन अन एंगदन नाती नत्ती मत्तू हका के बल्ले सिन इश्शिन सिन जदे कना जन्नन नत्ती सिश्शिन आजे देती मीडिया तो कोरतिन दियातिन हका के दी मोडू पता अकर एंगदन आजे ते होते फतिया चाला नन्नी इयू का बुसी यो अकर एंगदन यो अकर एंगदन आजे ते ते दुबिन फतिया चाला कन इयू का बुसी मले फतिया में यो अकर आजे ते ते kan hafan dubbachuu dadhabe waa'ee kee irraa Mu'aaz jedhee maqaa kee barreessee dubbachuu dhiisuun koo akkasitti dubbattetti haqa qabda akkasitti dubbattetti immoo haqa qabdi asii gaafadheera dhaqee hin boosse Mu'aazumti hin jaallanne fatiyaa jedhee jette Mu'aazumti hin jaallanne fatiyaa jedhee hin jedheeni hin boosse si galee innaan si bira dhufe situ haqa qaba innaan si bira dhaqe isiit haqa qaba akkamittani gaa hakan qabdu siin jedhamo isin hakan qabdu siin jedha isin lammanu haqa qabdu khalas yookiin immoo isin lammanu sobdudha yookiin immoo isin lammanu haqa qabdu ammaafi hawaasa fuulduratti Mu'aazeenis wanjalanyaadha Fatiyaanis wanjalanyaadha ana biratti la jalaa bahu garuu immoo dhugaa immoo gaafa wal biratti isin findee jaarsoliin isin kakachiisee akka amantiitti akka aadaatti isin haasofsiisee akka oromummaatti jaarsummaa isinii dubbatee seera caala oromummaanu seera poolisii caala jechuudha oromummaan akkatti dubbatamu qaba jaarsummaan maanguddoonni dubbatanii isin kakachiisanis ta'u akka ta'etti isin amansiisu jedhee abdii qabaan maanguddoonni kan yeroo nama jajjabaa jiru kana keessaa hin darbitan kanaa jennaan akka ol baatanii Fatiyaan hin dubbattudha kana booddee eda waraabuu ka'een dhiise waraabu jedhee akkasitti jirtu bareeda jirtii jedheen hime Mu'aaz atis bareeda jirta waan ta'eef callisiitii taa'ii hiriyoota kee warra laayivii seenee hin sobdi mucaan jedhuuni hin haasa'inaa jedhe soba kee kan sii baasu maanguddota waadaan sii galaan gaafa jaarsummaan keessan keetiif Fatiyaan dubbatamee haqa jiru ka'aa jedhee jaarsi isin amansiisee kee waadaan sii gala yoo Fatiyaan sobduu taate argamte Fatiyaan galtee sirraa dubbatti waadaadha Fatiyaatu galtee sirraa dubbattee maqaan balleesse anatu jaallate malee inni guyyaa tokko nan jaallanne jettee sii dubbatti ana waadaa sii galaddee sii bu'e yoommoo ati na sobdee jiraatti yaa biyyaa miidheen jira mucaa kana jaalladheen jira naa ta'uu diddeen nan irraa fagaadhe akkuma siin jettu jaalala dhoksaadha jaallateette siin amma jaalala dhoksaa nama tokkotti himin yoo na barbaaddate nama tokkotti himin naan jennaananii nama tokkotti himuu dhiisee ragaa ammoo nan qabaa waadaa qabna jedhaarti miti hin amannu lamman keessaniyyuu akkasii jechuudha yaa dhiira ka yeroo yaa dhiira ka yeroo warra 70 keessaa 70 jechuun haa hubadhaa kana booddee 70 yoon jedhe warra parsantii 70 akka shilabboota jechuudha parsantii 20 namoota gagaarii jiru parsantii 30 jechuudha warra 70 yoon jedhe kana booddee warra parsantii aan hin kaa'u jechuudha warri parsantii 70 jechuun akka shilabboota warri parsantii 30 jechuun warra gaarii warra rabbiin sodaatu sini galee warri parsantiin 70 wantan sinii dhaamu rabbii keessan ofirratti sodaadhaa maaliifan jedhee shamarran jechuun wallahi lama kafarsiisan malee abbaa keessanii biyya kanatti shamarran surree sirraa geeddartee cidha qopheessitee si fuutee waa meeqa sii gootee akkati namaan qixxaattee haasoftu si gootee maallaqa sitti kennitee akkati hattee mana fiishaa teessee akka taphataa bultu bashannanaa bultu si gootee akkati babbareeddu si gootee akkati farrazattu si gootee birrii mormaa sii bittee shittoo sii bittee kaalsii sii bittee yeroo qorri dhufu uffata qorraa sii bittee yeroo gubaan dhufu jaappoonii sii bittee naani jaappoonii sana uffattee wuxxifatiin biiraa tokko dhudhe way naqabaa nagadhiisaa ana malee dhiirri hin jiru maal akkati jedhaa bultu si argeen jira dhaqii abbaa sin beennetti isa sin beennetti xiraa'e jette kefoon jedhani sii galee an sin beeka bareechee satti dhugaatii biiraa lama dhudhe jechuudha way nan qabinaa nan gadhiisinaa jettu jechuudha innaati shin jettee innati arrabsitu innati mana keessatti isin ulfoofnaan dhiittu innati inni kaana hidhadhu jennaan kabaltee darbattu yellam kaawwan bu'ala naqaateetti naqa inni keessaa naqee inni keessaa naqaan immoo akka harreetti fe'adha
akka harreetti fe'adhaa sinin jedhe. By the way, biyya Kairoo keessatti kutaan Arsii nagaadhaa, kutaan Jimmaa nagaadhaa, kutaan Harargee nagaadhaa, kutaan Shawaa nagaadhaa jechuun hin danda'amu. Inni kaan isinuma dhadhoffate malee kaballaan isin immoo hin jiru. Ilaa waa tokko jira laa. Biyya Kairoo keessatti ani dhugaa rabbii dubbachuudhaaf Kairoo Ijipti kana keessatti nama 2,200 irratti dhugaanan dubbadhu tokko dubartiin Arsii keessaas kabalamtee dhiitamtuu hin jirtu hin argine tokko. Harargee keessaa kan kabalamtee dhiitamtee takka dhuftee natti battee argine kan asliin fudhatee sooshaal miidiyaa irratti ba'e hin jiru. Harreebiin fudhatee ba'e hin jiru. Kanan fudhadhee ba'e hin jiru. Ijoolluma Jimmaati. Maaliif ijoolleen Jimmaa dhiitamti beektu? Nama kutaa biraa kanatiyyuu yeroo ijoollee Jimmaa kana argee ijoollee kutaa kootiin barbaadu jedhee kakateeyyi dhugaan sin itti maan kakateeyyi waslaattota kala warra rabbii sodaatu miti jara 70ti sinii galee jarri 70 kun yeroo ijoollee Jimmaa argani ijoolleen Jimmaa kun dhugaa rabbii dubbachuudhaaf miskiina waa amanti yaa booqa ani si jaalladheen jira ijoollee kutaa keenyaa kana walii galuu dadhabne carraa kooti jedheennan akka bobboo'u ta'e inazzantiif gara laafettiin ko gara laafettiin immoo gara laafettiin ulfaammoo mana haadhaatti ulfooftiin jedhamu kunoo ulfoofteetti jechuudha gara laafettiin haadha mana haadhaatti ulfoofti ijoolleen kutaa biraa amma fakkeenyaaf utuun ka'ee ijoollee Harargee irraa yookiin ijoollee Arsii irraa jana jene nana mananu maaliif nana manne beektu fageenya jedhu obboleessummaa wal jaallanne jedhu jana janeen beekaan duraan as jirti wallaahi jana janeen beekaan duraan maa namni wal jana janee ka'ee wal fuudhaam ani malaayikaa miti dala tokko Arsii irraa jana janeeraa Harargee irraa jana janeeraa sababii fageenyaatiif sababii tokko tokkootiif na dhiifte jechuudha maal jette maatii kee erguu dandeessaa naan jette jennaan asliin na beekaa nama akkamii akkan ta'ee jennaan lakki jette wanta kanaan jiru asliin si beekee si dhiisee miti maatiin kootii maatiin kee wal barraan ahlan wassaalan sittan heerumaa wajjin jiraachuu dandeenya yoo maatiin koo waliin baran ta'e immoo walirraa fagoo jirra waan ta'eef mucaa Jimmaa tokkotti heerumee waan jedhe eessa Jimma jedhu miirri maatiin jedhu maatiin keenya qallii miti waan akkanaatii miti maatiin keenya nama akka qalleetti ijoollee kennuu miti naan jette jechumaan ani jechuudha dhiisee deebi'e jechuudha maatiin koos egaa akkuma isin beektan faazarii yeroo sana baay'ee dhukkufataa ture mucaa miti intalli intalaa miti intalli kutaa Arsii irraayi intalli intalaa miti silaadhaa asliin na kabaja ture warra soddaatti jennaan baay'ee kabajama soddaan warra soddaa miti yeroo maammeen iyyuu arsooma fudhatu asliin ergasii arrabsuu dhiise ture yeroo maammeen waa balleesse iyyuu warri arsummaa kennitaniif maammee kana nurraa gorsaa jedhaa ture malee arrabsaan turre badaa bakka akka kabajni wayii jiru natti mul'ate sun walukuma yeroo asliin gaaf tokko faa maammeen arrabsee jennaan warri arsooma maammeedhaa kennitan narraan gosti maammee narraan dhawwattan yoo ta'e mukan itti cabsa jedhee sanni aasaa yeroo dhagayeera kun asliin as jira miti maka yeroo keessa kanaan akka warra soddaa taane olle aslii wajjiniin isinii galee kana jennaani ijoollee si miskiina kana ammoo amma dandahame nuu qajeelchaa dhahaa uleetu siidhaa mala ana siniin jedhe irra taa ol baate akka harreetti gad jedhi jedhaati dugda si irra taa barbaaddanu afaan si keessa kaalsii kaa kadheen gaddaa cuqqaalaa dhahaa uddeelaa kaatilaa anaafis dhahaa dara kan mubaarik jedhaati tokko tokko keessanaa buusaa rabbii jedhaate dara akkasitti fa'i akkasitti likkiin galte jechuudha kanaannaan kana booddee mubaariki ol baheen irraa dubbata jettanii lapheen baatinaa warri Kairoo warri 70 dhiirri warri 70 dubartii warri 70 keessattuu dhiirri warri 70 keessa jirtanu dhiirri warri 70 keessa jirtanu abshiraa wallaahi ijoollee Jimmaa yoo isin ija keessaa baaftanii fiddan rabbii gootan sinii kakadhean galeerraan dubbadhuan dhahaa soogidda lafaa argatan locaatti naqatan jedha Oromoon lafaa argatan waa ta'eef fagoodha ati kutaan kee yookiin kutaa biraati fageenya argatte maatii siin beektu obbolaa siin beektu abbaan sii nama ta'ee bineensa ta'ee hin beektu kabaja akkamitti kennita amma isiitoo kabaja maatii irraa gatee shaarmuxittiin jechuudha isiitoo maatii irraa kabaja gatee akka shari'aan jedhu dhiisee hiriyaa sii waammatee yookiin hiriyaa kee waammatee nikaa hidhame akkamitti kabaja kennitaafi dhahi anassiin jedhe dhahi yookiin mootti na waami
yoo rukutuu dhaatee qofa yookiin immoo isii mana keessaa ati quufteenii jechuudha. Ati quufteenii deemi jenna yoo isii mana keessaa deemuu didde nawaami anatu deemsisaa sirraa dhufe wallaahi awwaarra jechuudha. Nama 5,000 irratti ni jechuudha. Baay'ee jedhee sirraa baasaa yoo sirraa baasuu malee ati dhaatee ija jaamsitee booksiidhaan teessadhaan dhaatee wanni nagalchu hin jiru abshir dhaabatee jechuudha. Kana dheengada dhaabatee nan kakadhe kanas kaka ajaan kakadhe karaan sinii banameera jechuudha. Miskiinota danuu jiru hooleeyyiin walitti qabaatii leenjisaa achita barbaadan qaxaqqaxuu mirga qabdoo jechuudha. Waa'ee miidhaan waa'ee rukuttaa ijoollee Jimmaa irratti jabaatee jira Kaayiroo keessatti. Waa'ee wal miidhuu immoo shamarran Arsiis, shamarran Harargees, shamarran kutaan kamtuu dhufanii natti mataniiru. Waa tokko kun asliin hin beekan namoota hedduu jechuudha. Fudhee miidiyaarra yeroo bahu jedhu natti mattee akkas na godhee jettee asliin jiraas jala namaa intaloo si baranaa fa'i si baranaa ጓደኛን abbaa manaa mucaa sabiyyii maal kutaa kamiin keessa dhibe duriyyeen mucaa sabiyyii waggaa 2 qabdi fakkeenyaaf akka waan warri koo jechuudha. Mucaa waggaa 2 moo jee 2 la mucaa jee 2 ba asliin jala jira la mucaa jee 2 baadhattee mana keessa jirti. Achumaani obboleessi ጓደኛን koo jechuudha Abdusseen akka waan dhaqee ol galee qabuuti. ጓደኛን dhaqee mucaa sabiyyii jee 2 harkaa darbate jechuudha. Waan dhiqee jiraam. Kutaan keessa dhibeen jiru warri 70 sini galee sana booddee mucaa sabiyyii kaa fuudhee darbatee lafatti daffaree jechuudha. Ofiisiitii judheen gaddareef deessi jee 2 erga deesse jechuudha. Lafatti darbatee qaxaqatee mucaa itti taphatee daffaree deeme achumaan dhuftee natti matti achumaan asliitti dawwalee asli kunoo asliin jira nama lubbuun jiru sobaa isaan jiru asli maal wayya akkana naan jettee yoo jennaani lakki wanni kun akkas jedhee waan ta'e natti mee jennaanani akkasii egaa booddee immoo warraan na himataa kun ibboo jedheetanii jabaadhee keessaa bahe malee kutaa kamiin keessayyuu warri 70 jira sinii galee kanaa jennaan hadhaa kaaftee tokkoon kee kaasatan ijoolleen Jimmaa biyya Kaayiroo keessatti qaxaqatamuun itti fufuu qabaa. Itti fufuu nu dhiirri ijoollee Jimmaas isinii wajjin jirra jechuudha. Nu dhiirti ijoollee Jimmaa isinii wajjin jirra qaxaqatuu keessatti qaxaqatee mormosii afaan fi qofni isinii qabu keessatti yeroo qaxaqatamtee kaate immoo ija sii jaamaa sana fudhattee kan nutti bahu mormasii qalamaa sana garaasii dhahamaa sana warra 70 keessa hin gallu harka keessaa baafanneerra nu dhiirti ijoollee Jimmaa kana booddee jechuudha. Shamarranis dhiirtis shamarran dhaqee iddee barbaadettee dhume of heerumsiisee jiraatu harka keessaa fudhanneerra. Waa'ee keessaniin dubbannu ija keessaa baaftanu giroosiiti kutaa keenya bakka hin buutu kutaa keenya bakka buutee inaasoftu jechuudha inaasofnu jechuudha. Kanaa jennaan reedi ati as jala fiigaa harta wuxxifataa harta waan ta'eef warra 70 moo warra 30 keessa hirtaati. Yoo reef dhufaa jiraatti warra 70 jechuun waan warra 70 keessa jirtamoo Saalim atis Saalim Umar warra 70 moo warra 30 Saalim ati yeroo Kaayiroo turtetti asli atis warra 70 moo warra 30 Ridwaan azala damte si qaballu dhugaa maal jette ijoolleen jala janii Ridwaan Adam eenyuun jala jala Ridwaan Adam jala deeme waslaatti cuqudura bilillee talabaa jibaar warra balqaabaa ija si keessa kalee si keessaa baasanii gurguruun nufin warra asii jiru akka keessaa baafnu dhabnee rakkataa jirra waslaattota warra addota si galee kana jennaan warra 70 keessa warri jirtanu lakkoofsa 70 barreeffadhaa jalatti warra 30 keessa warri jirtanu 30 barreessaa jalatti Kaayiroo keessatti koodii gosa 2 jira qoy shamarran Jimmaa mootii jaalalaati onnee keenya keessa jiru jira Aslati Muhammad waan dinqii dubbataara jala deeme shamarran Jimmaa mootii jaalalaati onnee keenya keessa jiru isin kuni parsantii 70 dhugaadha. Asliin waa malee hin jenne dhugaasaati asirratti soba ittanii hirkatti hin qabinaa dhugaasaati kana jennaan asliinii fi reediin wallahi shamarran Jimmaa
jedha ammas immoo deebi'e miskiina jedhe asliin tole aslii warra 70 moo warra 30tti lakkaa'an taate warra 70 jechuun kashlabboota achi barbaarota warra 70 jedhamee moggaafamanii radha nama 2000 irratti warri 30 immoo warra khayrii dalagatu warra gaarii warra haadha manaa jala kabaju warra achi barbaariin taane kana jennaan Ridwaaniif asliin kottaati barreessa warra 30tti moo warra 70tti torbaatamaa fi 30 maaliin jedhaa deemee warra 70 jechuun warra achi barbaarota kan yeroo keessaati warra 30 jechuun ani warra 30 Saalimu marra nan qallade malee habibi ati intilmaamamtu kana keessatti lakkaantu ati nama nagaa nama miskiina wallahi Saalimu marra baga rabbiin biyya kana keessaa si baase ati warra 30 ta'uu kee shakkiin qabu habibi qalbii aba keessa si buuse asli Fireediin barbaade meedo isa jiru وكي الراديو آدم الرقم أميرة جناجرتي راديو ورا طول بعد ما تلك كامار تاتي ها راديو آدم وين جاي لك سريتو أتي ورا طول بعد ما كيس تلك كانتا أو ورا صد ما كيس تلك كاما أجده ati warra 70 keessa jirta hangaruu warra 30 keessa kan jalqabaati jedhee reediin ishee tolee bareedaadhash anaanaa kennin jenne ofii keetii fudhusiin jedhe qoyga asliin dubbisa shamarran jimmaa kooti hundinuu haadha kooti I love you shamarran jimmaa ay asli ay toleeshi kan bravo asliin 70 asli warra 70 irraa malee warra 30 irraa hadhaa kaasee dubbachuu hin danda'u jechuudha. Asli warra 30ti reedii warra asli warra 70ti reediin immoo reedii Adam warra 30ti akkasitti beekadha. Wajara reedii on barbaade koodii reediitiin waama warra 30 warra 70 jechuun immoo jara aslii fi fakkaattota isaati jechuudha dhumeera dubbiin. Akkasitti quba qabaadhaa muwaazoo keenya ajandaa kana dhaabaa muwaaz miidiyaa kamirrattuu affeeramtee amma dubbanne jirra asli hojii reediyoo hojii engada dubbanne jirra sirra dudubba kee gaafa dhufi bilbili asliis reediis irraan dubbannu jaarsummaa jara dubbatame kaanaan aba dubballeesse jennee haqa abbaa tokko baamna lamman jaraa balleessaa miti lamman jaraa haqan qabanu abbaa nama tokkotu haqa qabaa abbaa haqaa sana baamnaaf jenneerra waan ta'eef wanni miidiyaa irratti maqaan bade miidiyaanuma irratti sirraa waan ta'eef sirraa dubbanna muwaazoo warra 70tti si lakkoofnu warra 30tti si lakkoofnu Fatiiyasis warra 30tti si lakkoofnu warra 70tti si lakkoofnu Fatiyaan muwaazon itti gaafatamaa 30tiif itti gaafatamaa 70 ta'anii filatamu jechuudha. Eenyu abbaa 70 ta'a eenyu abbaa 30 ta'a gaafa sana ta'een jilaalasa. Akkasii hunduma keessaa rabbii jecha isin jaalladha takka isin taphachiisu man taa'ee chaarjiin gochuufachuu fi ajandaa wayii hin jiru soba namni isin hin gowwomsin amma jaarsummaan Fatiyaatiif intinaa jedhutti soba warra jedhe iyyuu fi fooloo godhaa fi sheer godhaa fi kolfaa taphadhaa kanas kanuma. Dhimmichi nurka jira. Dhimmichi nurka jira. Soba isa jedhuu fi booddee itti gaafatamummaa jala kan galle kunoo. Akkasi. Dhalaan jimmaa rakkasa waan ta'eef namni hundi itti taphata. Maasha Allah. Barreessaa yaada keessan bareedaadha. Bareedaadha joonjii ishee joonjeessu. Abdussee reedii aslii 70 xiqqaataa 85 ta'uu qabu jedhaa jira Saalimii. Itti gaafatamaan diiyaasporaa biyya Kaayiroo Saalimii kan nu keessaa achi ba'e isa waan ta'eef waan inni jedhe fudhanna. Ani warra kudhaniiti jedhaa jira. Shamarran jimmaa qaaliidha. Kaayiroo mastigoo jira.
Adara dikkoo nam tokko dikkoo immoo mu beekoo jettanii akka ol naan baane tokko. Dr. Abdulsee jala deemee Abdulsalaam Tahaa Abdulsee tuubuu oroo deemi jagoo dura. Deemi jagoo duraan siin jedheen. Kaleessa maal jedhaa deemee booti fattee. Koloroksii dhuguu itti fufee jira. Kana booddee kaatu yoo sii dhudde laallateenye. Yoo sii dhudde malee kana booddee dhumatee jira waa'een koloroksis, waa'een booksis, waa'een jinnis cufameera ajandaansa. Nu laallatu nam tokko ol bahee irraa naasa'u kana booddee. Areebamtu jenneerra eeyyama kennineerra. Abdulsee yoo akka dhiira taate ati dhiira urgooftee koloroksii yoo baaftaate dubartii. Akkasii yoo illee jaalala keetiin dhuguu dadhabde harkumaan illee qabii obaasiiti taarikii hojjedhu wanta waslaataan nana mana keessa deemte siifaan tuutan dadhabe mana keessa deemi biddeen fixi ati yoo makka namaa wagaata afaan si qabiitti naqiiti taarikii hojjedhu. يا إلهي تكمو بيكو جلارتي يا حبيبتي ربي سورة ترى مقاكو وامن نصورة دارا بركانا والله أني مباركي فيه ريدي آدم باي شي خلاص دوفير فيها بيبي دوفير ريدي شا ريدي دمو يتيني بربادا جرا نغان ناولا بودي كالغلان دوفير وانچ ماوي تاريكي ويجرا والله لا وانا كمي لگه فتا نمونكو ما تبتور بانكون ساعتي لما بودي اجندا اجايبا ريدي اصليو جنسيني فيندر نورن دام يوجر رنجرين موسيني فيدين نوفا وان دنكي وان سيني لا كولفو قفتون تين وان سين فرفر جتني كولفتن وانا كبرنا كندا دانو فجدي انتلقو ومسيدا كيبولي لابته فتلك جدي دغدي بيجرا وا كايرو كيسا كايرو نراما سيما سيدي كو بيسيتي امس اجندا سكر دابا وي كان اجندا كان تالو دفي وان سينلا وانا كولفيبو اجرا كولفا كيسا يمان فتا تجرا كان اجنان اسا سيني فيديو فاجرا امس توكو وا يغوديو جتيرا دبي وللتا تونتين انكون دراما وجتين تلا تكوتي اسين ابدي اتا قالقالا چلو وري تول باتما تاريخي قال ميسوت اتفوني جرو كنا جنان ساعتي لما بودا كنديسيتن سيني فيديو دفا بشان بركات دان نان سينين جدو بشان بركات دا سيني قالي بشان بركات دا بشان مالين تنان جينا نغاتي بودي ولا رجنا چاو